Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosisaa. Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti waa'ee dhukkuba busaa yookaan biddeellee isa jedhamu Ingiliffaan immoo malaariyaa isa jedhamu kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Waa'ee kana irratti har'a hubannoo kan isiniif laachuuf barbaanne dhibeen busaa yookaan biddeelleen akka addunyaatti rakkoo hawaasa addunyaa guddicha waan ta'eef isa kana irratti akka addunyaatti qofa otoo hin taane akka Afrikaattis akka biyya keenyaattis dhibeen busaa dhibee rakkoo fayyaa hawaasaa guddicha waan ta'eef isa kana irratti hubannoo ga'aa argannee dursinee dhukkuba ittisuudhaan fayyummaa keenya akka eeggannuuf. Egaa dhukkubni busaa maali isa jedhuuf dhukkubni busaa dhibee jarmiilee xixiqqoo ija qollaan hin mul'anne yookaan baay'ee shifii ta'aniif pirootozoaa jedhamaniin kan dhufu yommuu ta'u, egaa dhibeen kun yookaan orgaanizimoonni shifii kun maxxantoota yookaan parasaayitis warra jedhamanidha. Egaa maxxantoota waan ta'aniif kan itti maxxananii adeeman yookaan itti maxxananii bakka tokkoo gara bakka biraatti geejjibaman ni qabu. Baattoo kan jedhaman qabu jechuudha. Baattoon kunis bookee yookaan ilbisoota xixiqqoo yogguu ta'an ilbisoota ijaan mul'atan bookee busaa jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Dhibeen busaa kun akka addunyaatti akkamitti faca'ee jira yookaan immoo prevalence and distribution isaanii kana yookaan immoo faffaca'insaa fi babal'insa dhibee busaa kanaa yogguu ilaallu akka addunyaatti biyyoota 108 keessatti dhibeen busaa ni argama yookaan faffaca'ee kan argamu yommuu ta'u, namooti naannoo kana keessa jiraatan biiliyoona 3tti tilmaamamu jechuudha. Dhibeen kun akka addunyaatti rakkoo akkamii fidaa jira isa jedhuuf akka addunyaatti namoonni biiliyoona 2 ta'an waggaa tokko keessatti dhukkuba busaa kanaan kan qabaman yogguu ta'u, akka addunyaatti namoonni miiliyoona 300 hanga miiliyoona 500 ta'an waggaa tokko keessatti dhibee busaatiin kan qabaman yommuu ta'u, giddu galeessatti miiliyoona 2 ta'an addunyaa kanarraa dhibee busaatiin ni du'u. Kanammoo yogguu ilaallu parsentiin 80 namoota du'an kanaa biyya Afrikaa keenya kana keessatti kan argamaniif achi keessa kan jiraatanidha jechuudha. Dhibeen busaa akka Afrikaatti daa'ima waggaa 5 gadii ajjeesuudhaan rakkoo fayyaa tokkoffaa jedhamee beekama yookaan daa'ima waggaa 5 ajjeesuudhaan akka Afrikaatti dhibeewwan beekamoo tokkoffaa irratti argaman keessaa busaan isa tokkodha jechuudha. Egaa yeroo kana ilaallu ajjeechaa busaan akka addunyaatti uummata addunyaa irratti geessisu yeroo sa'aatiif sekondiidhaan shallagnu sekondii 30 hanga sekondii 60tti yookaan daqiiqaa tokko hin guunne keessatti jechuudha nama tokko oltu dhibee busaatiin addunyaa kanarraa du'aa jechuudha. Dhibee busaa kanarraa fayyuudhaaf maallaqniif baasiin qisaasa'u naannoo doolaara Ameerikaatti birrii biiliyoona 12tti shallagamutu waggaa waggaatti ni qisaasa'a jechuudha. Egaa akka biyya keenyaatti waggaatti namoonni miiliyoona 9 ol ta'an dhibee busaatiin qabamu. Dhibee fayyaa hawaasaa tokkoffaa jedhamee akka biyyaatti beekama dhibeen kun jechuudha. Egaa lafti qabiyyee biyya Itoophiyaa parsentiin 75 ta'u naannoo bookeen busaa keessatti wal hortuuf keessatti baay'inaan argaman yogguu ta'u, namootni parsentii 68 biyyattii keessa jiraatan naannoo kana keessatti kan argaman yoo ta'u, kunis tilmaamaan miiliyoona 50 ol kan ta'an namoonni biyya Itoophiyaa keessa jiraatan naannoo bookeen busaa keessatti wal hortuu fi keessatti dhibee fiduu dandeessu keessa kan jiraatanidha jechuudha. Dhibeen busaa akkamitti daddarba isa jedhuuf yeroo bookee busaan nama dhukkuba busaa qabu tokko hidditee yeroo muraasaan booda nama fayyaa qabu biraa tokko hidditu gorora ishii keessaan gara qaama nama hiddamee sanatti seenuudhaan gara hidda dhiigaatti makamuudhaan tiruu keessatti erga wal horee dhibee fayyaa guddaaf ulfaataa ta'e nama sanarratti fiduu danda'a jechuudha.
bookeen busaa maaliif nama hidditi? Yeroo wal hormaata isheetii dhiiga namaa xuuxuun wal horti waan ta'eef yookaan immoo dhiigni namaa baay'ee isheef barbaachisaa waan ta'eef yeroo kanatti dhiiga namaa kan isheen xuuxxu wal horuudhaaf jechuudha. Egaa maxxantuun pirootozoaa jedhamu kun immoo gorora ishee keessaan gara qaama namaa seenuudhaan dhiiga namaa keessa seenuudhaan karaa dhiiga namaatiin tiruu keessa seenuudhaan tiruu namaa keessatti wal horuudhaan achi keessatti dhibee kana yookaan mallattoolee dhukkuba busaadhaa fiduudhaaf ni danda'a jechuudha. Akaakulee bookee busaa afurtu jiru akka addunyaatti kan maxxantoota kana baatanii kan dhibee namatti fidan jechuudha. Isaanis bookee busaa dhukkuba dursanii ittisuu ni caala yaalanii fayyisuu. Adeemsis bookee busaa fanistes, bookee busaa fariyoonisii fi niilis kan jedhaman bookee busaa beekamoo akka addunyaatti baattoo dhibee kanaa ta'antu jiru. Egaa pirootozoowwan yookaan immoo maxxantoonni dhibee fayyaa busaa namatti fidan kun immoo maal fa'i kan jedhaman isaanis akaakulee maxxantoota yookaan pirootozoowaa isaan jedhaman afurtu jiru. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale fi Plasmodium malariae kan jedhaman akka addunyaatti beekamoo kan ta'an afur yeroo jiraatan pirootozoowwan kun yeroo jiraatee fi bookeen busaa yeroo jiraatte qofa kan dhukkubni busaa nama qabachuu danda'u. Kanaaf haalota bookeen busaa akka isheen wal hortuuf mijatoo ta'an erga adda baafannee bookee busaa ittisuudhaan pirootozoowaa kana yookaan immoo dhibee busaa kana ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Egaa maali haalonni bookee busaadhaaf mijatoo ta'an isa jedhuuf teessumni lafaa, haalli qilleensaa, faffaca'insi roobaa isaan kun baay'ee murteessoodha. Bookeen busaa akka isheen bakka mijataa qabaattee argattee itti wal hortee dhibee namarratti fidduuf jechuudha. Kanaaf teessuma lafa akkamiitu wal hormaata bookee busaatiif mijataadha isa jedhuuf teessuma lafa gadi bu'aa yookaan immoo kanneen akka teessuma lafaa sirriirra galaanaatii meetira 2000 gad ta'an fakkeenyaaf gammoojjii, badda daree fi naannoo tokko tokkotti baddaawwan tokko tokkotti bookeen busaa bakka isheen itti akka wal hortuuf mijatanidha jechuudha. Keessumaa naannoo gammoojja'aa ta'anii fi baddi daree baay'ee mijataadha jechuudha. Haala qilleensaa akkamitti immoo mijataaf isa jedhuuf qilleensa ho'aa fi giddu galeessa ta'etu mijataadha wal hormaata bookee busaadhaaf jechuudha. Kan biraa faffaca'insa roobaa yeroo ilaallu faffaca'insa roobaa keessaa rooba giddu galeessaaf salphaa ta'e baay'ee mijataadha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan akka naannoo keenya biyya Itoophiyaatti yeroo ilaalle faffaca'insi busaa kun yookaan immoo yeroon tatamsa'insa wal hormaata bookee busaatiif mijataa ta'e kun bokkaan ulfaataan darbee bokkaan salphaan ji'a fulbaanaa hanga muddeetti jiru keessatti baay'ee yeroo isheen itti baay'ee wal hormaata isheetiif mijataa ta'edha jechuudha. Kanaaf ji'a fulbaanaa hanga ji'a muddeetti yeroo itti bookeen busaa akka malee wal horuudhaan busaa namatti fiduudhaaf yeroo mijataa ta'edha jechuudha. Akkasumas waqtiilee arfaasaa yeroo roobni xiqqaa roobu keessumaa ji'a amajjiif guraandhala keessa yeroo itti mijataa ta'eef bookeen busaatti baay'inaan wal hortee busaa fiduu dandeessu keessaa isaan beekamoodha jechuudha. Mallattooleen dhukkuba busaa maal fa'i jedhu yogguu ilaallu namni dhukkuba busaatiin qabamee dhukkubsataa jiru tokko mallattoolee armaan gadii agarsiisuu danda'a. Tokko qaama ho'isuu, lammaffaan dafqisiisuu, hollachiisuu, nyaata jibbisiisuu fi laphee jala waraanuu. Kun yerootti hin yaalamne yoo ta'e mallattoon dhibee dhukkuba busaa cimaa ta'e uumamuu ni danda'a. Innis hir'inni dhiigaa jiraachuu danda'a. Of wallaalchisuun yookaan gaggabsuun jiraachuu danda'a. Hir'ina gulukoosii yookaan qaama keessaa hir'inni annisaa jiraachuu danda'a. Kan biraan garmalee qaama ho'isuu yookaan garmalee ho'i qaamaa dabaluun jiraachuu danda'a. Fincaan halluu jijjiirrachuu ta'uu danda'a. Iji halluu keellootti jijjiiramuu fi funuunuu yookaan dhiiguun funyaan keessaa akkasumas afaan keessaa keessumaa foon ilkaanii fi hidhii irratti mul'achuu ni danda'a. Akkasumas bakkee biraa irratti illee dhiiguun jiraachuu ni danda'a. Hafuura kutuu fi ukkaamsuu akkasumas
laphee waraansa yookaan immoo laphee gara mirgaa harma jala waraanuun yookaan dhukkubsuun jiraachuu ni danda'a jechuudha. Namni dhibee kana qabu hatattamaan yaalamuu fi gorsa ogeessi fayyaa kennuu fi hojiitti jijjiiruu danda'uu qaba jechuudha. Maloota ittiin dhukkuba busaa ofirraa ittisnu maal fa'i? Baattoowwan yookaan bookee busaa to'achuun dhagaa golee yookaan koornerstooniidha. Dhukkuba busaa ittisuudhaaf bookee busaa kana akka nama hin hiddine gochuun kan danda'amu bifa lamaan ta'uu danda'a. Tokko baay'ina bookee busaa hir'isuu yookaan ittisuudhaan yogguu ta'u, inni lammaffaan immoo bookeen busaa akka nama hin tuqne yookaan akka namnii fi bookee busaa gidduu wal tuqiitii yookaan wal qunnamtiin akka hin jiraanne addaan kutuudhaan jechuudha. Kana jechuun wal tuqiinsa namaaf bookee busaa gidduu jiru akkamiin ittisuu dandeenya isa jedhuuf saaphana siree farra bookee busaa dibame fayyadamuu akkasumas mana jireenyaa keenya mijeeffachuu. Kana jechuun qaawwii adda addaa bookee busaa kan mana keessa seensuu danda'u akka hin jiraanne gochuuf foddaa keenya cufuu fi wantoota akkanaa mijeessuu danda'uu qabna. Kan biraa farra bookee busaa mana keessatti biifuu yookaan immoo raabsuun. Malli biraan baay'ina bookee busaa to'achuu yogguu ta'u, baay'ina bookee busaa kanas to'achuu kan dandeenyu bakka hormaata bookee busaaf mijataa ta'an hundumaa balleessuudhaanii jechuudha. Bookeen busaa akkuma beekamutti kan isheen irratti buuphaa buustee irratti wal hortu bishaan bakka tokkotti kuufame yookaan bishaan hiyyaane irratti waan ta'eef haroowwan ta'uu danda'a. Bishaan bakka tokkotti kuufame ta'uu danda'a. Bishaan qodaa caccabaa fi qodaawwan gadi gataman irratti kuufame irratti ta'uu danda'a. Kanaaf isaan kana qulqulleessuudhaan qodaa caccabaa bishaan kuusuu danda'a dhibamsiisuudhaan bishaan kuufamee jiru haroo yaasuudhaan yookaan immoo yaa'a baqaqsuudhaan akka inni yaa'u gochuudhaan. Kan biraan haroo faayidaa qabu namtolchees ta'e kan uumamaa kan humna namaatiin yaa'uu hin dandeenye yoo ta'an achirratti farra bookee busaa yeroo yerootti buufuudhaan yookaan immoo raabsuudhaan akka bookeen busaa achirratti wal horuudhaan hin baay'anne ittisuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun hawaasni waliigalee tokkummaa'ee qindaa'ee daboo ba'ee kan gochuu danda'udha jechuudha. Naannoo isaa qulqulleessuu, naannoo isaa to'achuu, bishaan bakka tokkotti kuufame yaa'a baqaqsuudhaan akka inni yaa'u gochuu, raabsa farra bookee busaaf barbaachisu yeroo kennamutti yookaan yeroo qindaa'utti irratti hirmaachuudhaan baay'inni bookee busaa naannoo tokkotti akka hin daballeef dhibee busaa akka hin fidneef ittisuu ni dandeenya jechuudha. Bifa akka kanaatiin bookeen busaa akka wal hin horre naannoon keenya mijataa fi akka hin taane gochuudhaan ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan dhumarratti wanti jechuu barbaannu yoo jiraate namni tokko yeroo dhukkuba busaatiin al tokko qabame osoo bookeen busaa si'a lammaffaa isaan hiddiin deebi'ee dhukkubni busaa kun itti ka'uu ni danda'a jedhanii namootni gaaffii ni gaafatu. Eeyyeen itti ka'uu ni danda'a. Kan biraan wanti gochuu qabnu yeroo naannoo baddaa ta'e yookaan baddaa dilallaa bakka wal hormaata bookeen busaa hin jirre gara gammoojjii yookaan badda daree yookaan bakka busaan baay'inaan itti argamu yeroo deemnutti ogeeyyii fayyaa mariisisuudhaan qoricha dursanii busaa ofirraa ittisuudhaaf gargaaru fudhachuu ni danda'ama. Egaa jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya waa'ee busaa irratti qindaa'e kana fakkaata. Gaaffii Subscribe, like, share gochuudhaan itti dhiyeenya.